Ashama kafane hordofsiyaa sobraa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira gartuu Itoophiyaan gartee biyyi teenya gama qophii waraanaatiin maal keessa jirtu kana ka wajji ilaaluta gama qophii waraanaatiin gartee biyyi teenya maal keessa jirtu ka wajji ilaaluta hangarmatti majiin tura namoonni gartee asubirraa subscribe godhamaa ta'an subscribe godhamaa ta'an daa'e lola biyya keessaatii fi biyya alaatillee yeroo baay'ee gartee fatanaan garteetti baay'atee jiraachuudha kana wal qabatee akkuma beekamu gartee eega gartee biyyi teenya walii galtee bulaa galaanaa eega Somalilaand jingooti as tuffooleen gartee wallolinsa waraanaachuudha baay'atee dhufee jiraachuudha biyyi teenya immoo kana wal qabatee yeroo ammaan tana meeshaa gartee ammayyaachuudha meeshaa gartee teekinooloojiidha meeshaa gartee modernitee hidhattee jirtu jechuudha. Akkasuma gartee xayyaarotaa fi meeshaa waraanaa gartee ammayyaa hidhattee jirtu jechuudha. Akkuma beekamu Itaamaa Jirshuun magaalatti biyyi teenya diina hedduu qabdee jechuudha. Xalaata hedduu qabdee jechuudha. Gama Masiriitiinis gama Eertiraatiinis gama gartee ammaan tana gaddii kanaanis diinnitti heddummaatee jiraachuu. Kana wal qabatee biyyi teenya gama gartee humna qilleensa waraanaatiin humna qilleensa waraanaatiinis gama gartee humna waraanaa lafaatiinis meeshaa gartee jajjabaa hidhattee jirti jechuudha. Meeshaan kun meeshaa gartee ammayyaa gartee biyyoonni gartee addunyaa gurguddoon gartee qaban ni qaban jedhamu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana hidhattee jirti jechuudha. Keessattuu gartee muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed yeroo gaafatte jechuudha. Meeshaa gartee gurguddaa kana galchee meeshaa gartee doolaara miiliyoona lakkaa'amu bitee gama biyyaa galchee jiraachuu. Kan wal qabatee eegartee Masriin meeshaa waraanaatii fi xayyaarachuudha humna waraanaa gama Somaaliyaatti buuste as mootummaan Itoophiyaatis waraana gartee gama dhibu jajjabeessee meeshaa hunda meeshaa gartee gurguddaa gama jijjigaatti gama gartee dangaasuu Itoophiyaatti fi Somaaliyaatti akkasuma gartee Dirdaatti Hararitti guuraa jiraachuu gadoofaa jiraachuudha. Humna waraanaa gartee kanas jirullee jajjabeessaa jira eebbisaa jira humna qilleensa gartee Dirdaa kan jiru isallee gartee akkuma suuraa gubbaa gartee kanatti jajjabeessee eebbisaa jiraachuu. Kanachuun gartee biyyi teenya yeroo ammaan tana humna alaan dhufu kamuufuu lafaanis ta'e qilleensaan qophiirra jiraachuu. Sodaan takkallee gartee akka hin jirre ifaan ifatti gartee dirree bahee gama miidiyaatiinis dubbataa jira. Humna qabus agarsiisaa jiraachuudha. Kanaaf Itoophiyaan yeroo ammaan tana humna gartee alaa dhufu isa kamuufuu qophii gahaa irra akka jirtu ajajaan gartee humna qilleensaa teessi gama miidiyaatiin dubbatee jiraachuudha. Sa'aatii 24 laga Abbayyaa akka gartee humni qilleensaa akka gartee eegaa jiru rakkinni tokko gartee irra gahuu hin dandeenye adannoon gartee Masriin gartee halkanii guyyaa dhabittu akka gartee humaa hin tarre humna qilleensa Itoophiyaa jalaa akka gartee waa takka hin miline miidiyaaf dabarsee turachuudha. Akkasuma gartee gama gartee Itaamaa Jirshuun Biraanuu Juulaa jiru qabate innis gartee humna waraanaa gartee kan bahaa jiru kan gartee gama naannoo Harariitiin jiru gama gartee jijjigaatiin jiru irra deemee amma gartee marajaa guutuudhaa fi humna qabu humna achi jiru hundaa'u jajjabeessuu itti fufee jiraachuu. Kana jechuun humna alaan dhufu hamuufuu akka gartee Sudaan hin jirre akka gartee hin jilbiifanne ifaan ifatti agarsiisaa jiraachuudha. Akkasuma gartee mootummaan Itoophiyaa gartee meeshaa ammayyaa hidhatee jiruun alatti meeshaa ammayyaa kan biraachuudha biyyoota gartee akka gartee Iraaniin biyyoota gartee gurguddoo biraatiinis harka lafa jiraatiin meeshaa ammayyaa gartee diroonii jechuudha. Keessattuu gartee dirooniin wal qabate meeshaa ammayyaa kara biyyaa gartee galchaa jiru miidiyaan tokko dabarsaa jiraachuudha. Akkasuma egaa waa'ee waraanaa kaasnee muummichi ministeeraa raayeen isaa jechuudha ilaalchi isaa guddinni isaa fuuldurri isaa baay'ee dheeraadha jechuudha. Kana wal qabate biyyoonni gartee ollaadhaa akka gartee Masrii akka gartee Eertiraadhaa biyyoonni gartee Jabuutiidha. Biyyoonni kuni namichi kuni raayii isaa guddaadha. Namichi kun gartee osoo hin jabaatee lafa hin qabanne yoo gartee gufuu ittiin taane nurra aanaa waan jiru sodaa waan qabaniif hunduu gartee Jabuutiinis shira gartee addaa qabaa jirti jechuudha. Akkasuma gartee Masriin silaafuu diina Itoophiyaa tokkoffaadha. Gama dandame hundaanuu gartee Itoophiyaan gartee akka gartee nagaan harkanne uummanni Itoophiyaatii fi mootummaan Itoophiyaa gartee akka waliin galle akka gartee yeroo hunda gartee wal amantummaan gartee akka gartee wajjin hin deemne Masriin gartee gama hundaan gara dalagaa jirti jechuudha. Amma immoo bishaan Abbayyaa gartee ijaaramee xumuramee sadarkaa gartee xumuramurra xiqqoo caachii irra geenyaan wanna fi wanta qaarachu. Kanaaf jecha asiin dadhabnaan gama gadiitiin dhufte jechuudha. Saniinis akka hin milkoofne muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed murannoo gartee inni qabu ulaa galaanaa Bahara Diimaa dirqama qabachuun qaba jedhi dhibbatti murteessee waan ka'ee jiruuf kanaanis fokkorri isaanii gartee hin danda'amu jechuudha. Mootummaan gartee Dr. Abiy Ahmed bishaan Abbayyaallee gartee xumura jira ammas waliigaltee ulaa galaanaa eegalee jira kanallee gartee osoo inni hin xumurre harkatti balleessinaa jee achiin gama Somaaliyaatiin waraana buusee jiraachuu. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmedis waliigaltee ulaa galaanaa dhibbatti ni mirkaneessa galmaaniin gajee itti himuratee lafaa kee jiraachuu. Masriin achiin waraana galchinaan innis gartee waraana gartee qabu waraana gama gartee daangaa Itoophiyaatii fi Somaaliyaan jiru cimsee hidhachiisee qopheessee haa jiraachuudha. Kanaaf gama waraanaatiin Masriin yoo achiin kana galchiteellee hin milkooftu jechuudha. Waliigalteen ulaa galaanaa mirkanaa'uun isaa hafan qabu jechuudha. Jala muromee murtaa'ee jira. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed duuba biyyoota gartee gurguddatan
Gitan gartee Israa'el, Ingiliz, Faransaay biyyoonni gartee guddoon kun muummicha ministeera durbaan qophii godhanii jiran jechuudha. Muummichi ministeera Dr. Abiy warnoo guutuudhaan deemaa jira jechuudha. Kanaaf waliigalteen ulaa galaanaa yeroo dhiyootti akka xumuramu pirezidaantiin gartee Somaliland yeroo dhiyootti gartee akka xumuramu dubbatee jiraachudha. Kaleessaa midhaan gadda dabarsee jiraachuu gama miidiyaatiin. Kanaaf Itoophiyaan fuuldurri siidhaa bal'oo katee abdiin guutuu jiraachudha. Lolli biyya keessa akkuma jirutti ta'ee abdii guutuu jiraachudha. Kanaaf sodaan takkalleen hin jiru jechuudha. Nuti nagaa feena rabbiin gartee nagaruuf hannu. Waa'ee gartee gama waraanaatti wal qabatee yeroo biraa bal'inaan qabadhes ni dhufa. Akkasuma gartee yeroo ammaan tana biyya keenya keessa roobni bakka hunda jechuudha baadiyyaa hunda dhibbatti haala gaariidhaan rooba quubsaa gartee roobaa jira. Akka biyyaatti rooba bareedaadhaatu rooba gaariidhaatu roobaa jira. Biyyi keenya rakkina gartee roobaatti wal qabatee rakkina gartee beelaatti wal qabatee waggaa dabre mudate. Yeroo ammaan tana biyyi keenya haala gaariidhaan horiinis quufee laftinis quuftee namnis gartee quufee kan beeles kan dheebotes hundinuu quufee jiraachuudha. Oomishnis haala gaariidhaan tolee biqilaa jira. Ammaaf gama roobaatiin biyyi haala gaarii keessa jirti jechuudha. Rabbiin gartee biyya keenya nuuf haa quubsu, rabbiin nuuf haa godhu. Waggaan kun waggaa bareedaa jenneti inshaallah abdannaa jechuudha. Barri baranaa quufaa. Inni biraammoo ajeensii biyya keessa jiru kan gartee shamarran ta'e mootummaan gartee dhiiraallee ta'e kara biyya arabaa ergu mootummaan gartee ajeensii gama 100 wayii cufsisee jiraachuudha. Nama gartee 49 dhiyaatu to'annoo seeraa jala oolchee jiraachuudha. Warroonni kuni ajeensonni kuni karaa seera qabeessa fayyadamanii kana keessa immoo hojii gartee malaamaltummaa dalaguudhaan lammiilee biyyaa jechuudha. Karaa seera maleetiin gartee karaa biyyootaan gartee garaagaraa ergaa jiranii jee namoota 49 dhiyaatu hidhee jiraachuudha. Ajeensi immoo ajeensillee akkasuma gartee ajeensillee hedduu cufsiisee jiraachuudha. Nama tokko fiizaa turistiin gartee asirraa dhufanii yeroo itti geessan fiizaa gartee hojiidhaa dalaganii fi gama hojiitti galchan jechuudha. Namni kuni ashuraansii hin qabu, itti gaafatamummaa akkallee hin qabu. Yoo gartee rakkinni achitti eessa mudatellee nama gartee isaaf dirmatu hin qabu jechuudha. Haala kanaan ajeensonni hedduun gartee malaamaltummaadhaan shakkamanii to'annoo seeraa jala oolanii jiran jechuudha. Namoonni hedduullee gartee hidhamanii jiran jechuudha. Kanaafuu akka gartee ishee gattan kana wal qabatee namoota hedduu gartee airpoortii irra deebisaa jiran jechuudha. Akka gartee ishee gannoo gootan galatuma ulfaadha. Viidiyoo laayik share godhaadha. Namoonni duraan gaadha. Namoonni gartee yaasuu biraa sabskiraayib gootan ta'in sabskiraayib godhati maal taadha. Viidiyoo biraatiin sagantaa biraatiin hanga walitti ቻናሎች ነጋና ፍራዳ ለመጀመሪያ ጊዜ አውሮፕላን በኢትዮጵያ ሜዳ አገር ያረፈው ነሐሴ 12 1921 ነው። ከዛ በኋላ የተለያዩ ክስተቶችም ነበሩ። አውሮፕላኑ እንደመጣ ፖስታ የማመላለስ ባለስልጣን የሚያመላለስ በውጊያም ተሳት በራስ ጉግሳ ዋሌ እና በንጉሱ መካከል በነበረው ጭቅጭቅ ወረቀት የመበተን ቦምብ የመጣል ስራዎችም ሰርተዋል። በጣም ረጅም እድሜ ያለው ተቋም ነው። በጣሊያን ወረራ እንዳለ ተቋሙ ወይም የገባ ትጥቅ በሙሉ በመሬት ላይ እንዳለ ነው የወደመው። ከዛ ጀምሮ አየር ኃይሉ ከወረራ በኋላ ደግሞ እንደገና የማሰራራ ስራ ተሰርቶ እንደገና በተለያዩ ሀገሮች በስዊድን በአሜሪካ ተቋሙን የማደራጀት ስራው ተሰሩ። ከዛ ቀጥሎ በንጉሱ ዘመን የነበረው አየር ኃይል በተለይ ወደ ምዕራባውያን ትጥቅ ያደላ እና ከምዕራባውያኖች ጋር የሚደረጉ ትጥቆች ናቸው የነበሩት። በዛ ወቅትም በጣም ትልቅ ገድሎችን ፈጽሟል። የመጀመሪያው በኦጋዴን የሶማሌ ወረራንም ያከሸፈ ይሄ ተቋም ነው።